Inni kun egaa jaalbarreentuu seenaa dheeraatti duubatti deebi'uu feesisa. Waan kat godhamee mootummaan amma jiru kun eegale humtu waan haaraan hin jiru. Achi maayikalaawii sanattidha. Dooktar Fidoon dhufanii na gaafatan. Fidoo Ibbaa. Gammachuu naan jedhee mucaa xiqqaa waggaa 20tu immoo na bira jira. Inni immoo anaaf ilma. Fidoon immoo anaaf abbaa naa ta'a miti. Umuriidhaan hin ta'u na abbaa. Waggaa 45 har'aa asan ture maayikalaawii kanaan. Anadha. Jedheeti gaddee hidhamuu koo miti. Dubbii eegalle sana otun fixin si bira ga'ee dhala koo bira ga'ee jedhe. Bar dooktar dhala kee bira miti. Akaakayyuu kee bira ga'ee bar kunoo argitaa mucaa kanaan jedha akaakayyuu keeti. Situ fixuu dadhabe miti nutu si sooruu dadhabe jennee nummoo of koman. Situ dadhabaa ta'e miti nutu dadhabe. Ilmaan keetu si sooruu dadhabe. Isaati eegalte xumuratti gochuu dadhabne. Mucaan inni xiqqaan immoo anaan. Inni anaaf ilma ta'u kun Sintaayyoo jedhama. Bar otun ani jiru ati hidhamuu kee nan saalfadhaan. Ati nama guddaa jaarsaan. Akkasitti uf kokkomannee adda baaneen siin. Dubbiin kun seenaan isaa dheeraadha.